Ashama harka fuudhee jaalatamtoota fi qiyyaamtoota fuudhanii tuubee jalatti argamtan zarra jirtu bakka jiraattan ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo qilleensa irraan isin haadha qabu. Chaayinaanii koo sabiskiraayib laayik gochuun daggatina warroonni naabootan immoo baay'ee tokko galatoomaa isin jira. Sabiskiraayib yoo gootan wanta ni gadhiisu guyyaarraa isin dhaqqabu danda'a. Viidiyoo jidhiidha jechuudha. Viidiyoo haaraa har'a dhaamsa isiniif qabadhee dhiyaadhe. Wanti dhaamsi ilaallatu kun ijoollee biyya namaa jirtu qabata. Maaliifi dhiiras shamara Oromootis jechuudha. Namni afaan kiyya beeku sheer walii godha waliin gaha warroota waan hin taane namaan jedhanii fi waan hin taane nama dogongora tokko goota kaatanii nama arrabsitan jechuudha. Baay'ee keessi koo nagadde. Ani garuu Oromoo ta'uu kiyyaafis ittiin gammada gisee takka itti gaddas maaliif naan jechuu dandeetta. Maaliif itti gadda? Ijoollee biyyoota biraa yoo argu fakkeenyaaf cinama keenyatti ijoollee Amaaraa Tigiree minaamin yoo argu shamarran jaraa akka shamarran teennatii miti. Yoo mataateeyyuu icciitii ofii baastee akkanatti tokko dogongortee fi icciitii ofii baaftee shaqaalaa daawwan hin jettu akka keessanii kana jechuudha. Dhiiras taate dhalaas taate mataa kamiitiinuu wanti nu FB irratti amma deemaa jiru kun baay'ee waan nama saalafachiisu. Waan tokko yoo argitan FB'n bu'aan qabu FB irra naman fiigina. Maqaa Oromoo balleessuudha malee kun FB irra geettaniif keessan dhayxanii ittiin himtanii gorsitanii obboleettii teessan ijoollee Oromoo jechuudha. Namni har'a qaame sii baase haadha tee baaste obboleettii tee baaste jaartii tee baaste jechuudha. Martiyyuu kanuma jechuudha garaagarummaan qabu nus haati teennas kanuma obboleettiin teennas tanuma jaartiin teellee tanuma jechuudha. Wanta tarra FB irratti hin deemte diyaaspooraan akkana goote keessa tartanii maal jettanii nu arrabsita. Shaqqaalaan madaamiin akkana goote jetta. Shaqqaalaa yoo ta'e dafqa kiyyaan fide akka biyya ba'e eenyutu ati maal hojjechaa jirta ka shaqqaalaa jettee nama arrabsitu kun. Mana namaa yoo dalaga shaqqaala kaddaama waan fidhannaanaa jedhan birrii tiyyan itti argadha wanta ta'eef wani nama galche hin jiru. Gaafa biyyaa baanu hundumti kennayyuu akka shaqqaala namaa taanu ergamtuu namaa taanu beenee biyyaa baan isin kana nutti nimtan warroota dhiiraatiif jechuudha. Har'a maal godha shaqqaalaan akkana gootee daawwan amma biyyi irra qabbuutanii kana akka baara kanaa daawwan jettanii kaarotii fi wanna walii gad ooftan. Ati maal hojjechaa jirta? Atis hoolota namaa tiksaa jirta. Dhagaa namaa baachaa jirta jechuudha. Wanni biyya namaa dhufaniif kanumaafi. Hundumti keenya kana beekuu qabda laan. Ati maal naa hojjechaa jirta? Shaqqaala daawwan jettee nama arrabsitu kun. Maal hojjechaa jirta? Teessee nyaachaa jirta? Martu jiruu biyya namaa tana walumaan argaa jirra jechuudha. Ol baatanii shaqqaalaan akkana gootee daawwan maaliyyoon akkana goote shamarri biyya akkana kanuma qoqqoodda shamarri haadha ta'eeti kana itti yaadi. FB'n bu'aan qabu FB irra buute koomentiin FB irratti sii kennan sun bu'aa sii hin qabu. FB miti ka bu'aa sii qabu yuutuuba dhiyaame yuutuubii kanarratti bu'aan ittiin birrii argatu suni sirratti haraama taati. Amantiin kamuu hin faqqadu jechuudha. Kiristaanas ta'e musliimas ta'e hin faqqadu qaama namaa ol baasee FB irra kaayee ka jedhu sii faqqade eessaa dhufe? Ol bahii kaddaamaa jedhi nama arrabsi shaqqaalaa jedhi nama arrabsi ka jedhu eessaa dhufe? Akkuma nu dafqinee finnu kana fidaa harta. Ati biyya abbaa keetii teetteeti. Atis kaddaama mashii kaddamteetuma bulaa harta nama hambaa jechuudha. Ijoollee Oromoo osoo wal gorfanni nama arrabsu osoo hin taane keessa deemtanii shaqqaalaan xannacha tokkocha tokko maraadha ijjeessaa jedhan. Isiinuu haa balleessitu haa dogongortu. Namni dogongora hin jiru kompiitaroon dogongora. Gootee miti keessan dhaqii gorsa buleettii teeti. Wanni FB addunyaa guutuutu irratti baaste ijoollee naaf shamaraa akkana taate. Kana bas osoo acabacaabii ijoollee Oromoo acabacabaa waan hin taane haasa'aa jedhanii tokkoffaan ijoollee Oromooti. Waan sirnaatiif too hiriira biyya teenna bilisoomsaa osoo jedhanii wal jala gaggaragalta ka fincaan gaalaa. Waan badaadhaan malee yeroo baay'ee ijoollee teenna waan badaadhaan malee waan gaariidhaan nuun himan.
wal nyaachuu maqaa wal xureessuu ebaluun kun akkana maaliyyoo isii takkitti jettanii haadha shamarran meeqa maqaa mataa nu nyaachaa jirtan tokkokkii irratti FB irratti waan argitan irratti maqaa nu nyaachaa jirtan shamarran akka galleellee biyya keessa hin deemne ol kaastanii FB irra nu abdan jechuudha isin dhugaa baay'ee nama gaddisiisa ani garuu keessi kiyya baay'ee nagadde dhugaa biyya Oromoo tana malee namni maqaa wal xureessu nama afaan biraa dubbatu hin agarre argaatuma jiru biyya namaa ajnabii kamnu argisiisaa jira jechuudha warra afaan meeqa argaa jira garuu kakka Oromoo ol baatee waan akkanaa walirratti raawwatu hin agarre kakka Oromoo wal qoodu hin agarre dhugaa hundumti kennayyuu baanee dubbachuullee dadhaban hundi kenna keessi kenna aarii nu qaba nuti yoo balleessine nu gorfadhaa ijoollee Oromoo maaliin FB irra nama dhaabuun maali waan mararra nama dhaabdanii akkana goote shaqqaalaan jechuun osoo hagana lammii kenna ka hidhameef lammii kenna ka fayyaa dhabeef waan hagana birmadhaa isiniin jedhane kanan beektan nama arrabsu nama jeequ komantii jalatti waan hin taane nama barreessu kanumaan beekamne Oromoo kanatu bilisummaa nu dhooge tokkoffaa waliigaluu dhabuu kennatu kana maraan nu gahe jechuudha lammiin kenna biyyaa bu'aa jira obboleessi kenna obboleettiin biyya teerranirraa dhumataa jiran kana dhiistanii har'a immoo maal jettan daawun kaarotii daawun maali jettan waan irratti ol baatanii kuni muudiin qabu muudii takka hin qabu kun istaayilii wayitii miti kabadoo mara keessa bakka hoolotii maratti waa'ee dhala haasa'anii ol baatanii barsanii ol nu baaftanii waan argatan haasoftan jechuudha baay'ee itti gadda ijoollee Oromoo baay'ee isinitti gadda dhiiras taate shamaras taate obboleettii teeti yoo beete dhaqii keessanitti malee akkanatti baatee daandaan jette hamilee namaan dhahina isii akkas dalaydisanii miti shamara guutuu hamileen kenna nu dhahamaa jira shaqqaalinnatii kenna waa kan nu saqqaala dhallee kaddaama dhallee dafqa kiyyaan hojjedhee fida waan kiyyan itti argadhala waan fidhe oo dalage ittiin argadhee fida sii galtee waan itti argadhee fidu tokkoo fi ittiin saalfadhullee garuu ijoolleen Oromoo nama asaaffarsiistan dhugaa isiniin jedha nama saalfachiistan sis waliin saalfannee ijoollee dhiiraa ta'e wajjin saalfannee shamarra ol baate isiin takkaan ekbaaruma kana qabanam Facebook waan haasa'u ekbaara kana bas dhiisa irratti gubaa Facebook waan akkasii argita intala Oromoo takka dhiigee keetti saba keetti irratti gubii Facebook isa yoo argite yookaan immoo keessan dhaqee waan akkana maa gadhiis obboleettatillee waan akkanaati obboleessa waan akkanaati dhibarreessi waan argine akka waan birrii miliyoonatti argatanii FB irra dhaaban hamilee namaa cabsu maal argatta isii san akkas gooteef atis waan argatta waa hedduu dhaabde yaa ijoollee Oromoo dhugaa isiniin jedha wal gorfadhaa tokko balleesseef nama sadii afur taatanii daawwan jechuu dhiisatti tokko keessaa wallaa tokko gorsa xalaata meeqa qabna ijoolleen Oromoo nuti hin kolfisiisina yeroon hadha yeroo dhaabannee wal duuka dhaabannee wal guddisnu malee yeroo daawwaniitii miti jaraa kiyya sun kutte waa'een daawwanii akkasiitii yaada keessan komantii jalatti na arrabsitanis na dhiistanis komantii keessan naa kenna yaada keessan jechuudha